Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota koo kan taatan hunduma keessaniif nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa kan onneerraa maddee lafaa fi bakka jirtaniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu baga nagaan dhuftani warroonni mana kanaaf haaraa taatan jalqaba irratti like subscribe gochuudhaan maatii kootti dabalamaa sinin jedha har'a magaalaa Gincii sinitti agarsiisa biyya kooyi turtiin keessan hanga dhumaatti nafaana haa ta'u sinin jechuun jaaladha. Akka carraatti jechuudha TikTok irra dumana siifachi deemu mucaan biyya kootii viidiyoo waraabati jira TikTok irratti jechuudha. Achi waan baay'ee tolee finidha kanan waraabe jechuudha. Magaalaan Gincii har'a kana fakkaatti jechuudha. Waaw hedduu namatti tola. Mee turtiin keessan hanga dhumaatti haa ta'u. Kana jaalan turu dhufeen baa hangasitti garuu naannoo dumana ni jiru kana ilaala. Anga sanitti naannoo na jiru kana ilaala. Koppilinki godhaa garuu. Isti hundi keessan dhagaa koppilinki godha. Koppilinki kana 500 galchaa dhugaa rabbi. Amma ona 250 irra jira koppilinki. Taartaa birree 53 keessan itti maasii thank you. Dafaa hundi keessan. Koppilinki kana hundi keessan 500 galchaa. Dafaa. Koppilinki kana hundi keessan 500 galchaa. Hundi keessan. Kun heessa nutti himi. Gincii saamunaa sintana. Masi thank you masi. Masi kana immoo hundi keessan dhagaa gadi qabaate follow itti ergadha. Dhugaa rabbi. Ijoollee abaaboo darbachaa jiran kana dhagaa giiftii. Ijoollee giiftii kennaa jiran kana dhagaa follow itti ergadha. Hundi keessan follow waliif godhaa. Follow waliif deebisaa. Wal jabeessaa wal guddisaa. Dafa tap share koppiling godha. Dafa maaloo Gincii ko. Tap share koppiling godha. Tap share koppiling. Ara commenti ko. Sanyi bulloo maali commenti maaluma barreessite si dubbisuu dideen. Isti amma barreeffadhu meesti waan atette si dubbisaa shi. Dhugaa rabbi nama 230 barreessa bara akkamittan isti meenyuudhaaf han deebisa. Anumaan argeen dubbisaa jira dhugaa. Na galchi ka eenyuun galchaa jira eenyuun galchine baran akkanumatti sin agarsiisaa jira malee nama hin galchine hanga yoonaayi. Kanaaf warri galuu barbaadan amma biyaansi daqiiqaa 10 yookaan 15 kana jaalarran turu waan ta'eef amma cufeen baha booda gara galgala sinin galchaa gara gadi immoo sinin ilaalchisa jechuudha. Zinnash thank you Zinnash. Tap share koppilinki godhaa dhugaa rabbi. Hundi keessan koppilinki godhaa asaantii thank you. Adam thank you galatooma hundi keessa dhugaa rabbi. Dhagaa hundi keessa koppilinki yaa godhaate 500 galcha koppilinki kana 500 galcha. Dafa. Warreen dhimma hojiitiif na barbaadan meeshaalee garaagaraa na ajajachuu warri barbaadan immoo meeshaalee garaagaraa warri na ajajachuu barbaadan immoo lakkoofsa bilbila kiyyaa profaayilii kiyya jala fudhadhaati karaa waatsaappii imo bootimii haayinaan jedha teelegiraamiidhaan haayinaan jedha Zinnash thank you galatoomi. Anna karaa sana dubbisuu dandeessu dhimma hojiitiif warri na barbaadan karaa sana dubbisaa lakkoofsa bilbila kiyyaa profaayilii kiyya jala fudhattanii jechuudha. Anna hundi keessan iyyuu dhugaa rabbi dhaqaatii warri mana wayyee yakkuma walitti namaan dhufu hunduma karaa dhumatti haare maqaan kumaa kun maaluma waan akkanaa qabaataa. Sanyi rabbi nama beeku arge. Eessa jirta? Gincii jira. Dafa hundi keessa namni 200 kun mee jechaadha dhugaa rabbi. Namni 200 kun maalin maashillee
galala mana uffata jiinsii shamarranii deemii kumaanatti agarsiisa uffata aadaa wajjin naaf ergitaa ookee rakkoon hin jiru innaa jechuudha namoonni 200 as jala jirtan kun dhaqaatee jechuudha dhugaa rabbi namoonni na jaalattan bilis walisoo deemii ookee zinnu rakkoon hin jiru gaafa rabbi jedhanan deemeshi innaa namoonni 200 kun as jalatti argamtan kun dhugaa rabbi yoo na jaalattan dhaqaati viidiyoo biyan sani 30 wayin qabachuudha viidiyoo 30 wayin profailii koo gadi qabaate viidiyoo koo hunda like naa godha copy link naa godha warri geemii argattan nadiisa inna dhaqaati jechuudha viidiyoo koo like copy link naa godhaati viidiyoo koo like copy link naa godha viidiyoo 30 wayin qaba warningii natti kennee ture warningii natti kenneetu ture accounting ko active na fata uti video ko hunda sa dhaqaati like copy link na godha dhugaa rabbi hundi keessan profile ko gadi qabaate jechuudha qaqqaali wanko tap copy link godha copy link dhibba shangalcha tap imma fata gootanii tokkuma dhibba yoo galchuu keessan kuma 62 irra keessanitu tap kanaaf dafa daqiiqa muraasa naafe baafanii amma sanitti garuu hundi keessan dhaqaati argaa baga gamman waadaan idil addunyaa jireenya Kiristoos waadaan keessan waadaan siite konferensii hafuuraa guddaa jimaata isa kana irraa eegalee kanaaf dafaati video ko daga undi keessan gadi qabaate like naa godha isti bishoftu eshi Jaabir kaale mataadha indi keessan video ko gadi qabaate like copy link naa godha dhugaa rabbi video ko hunda isaa like naa godha video 30 wayin qaba baay'een qabu daga na hojjedha anis immoo warra na hojjete siniifin hojjedhaan lallabata jira ginjira mo ginjira sajarta dagammo ginjira dafa copy link goda ijji ko na fajaje mati ko yon argi jede mamati kaya argu dandeessa akka jamaata miskiina wallahi garuu dhoqqeen jira amma mee natti himi ka jira dafa copy link godha copy link godha namoonni na hojjetanii dhuftan meesti namoonni viidiyoo ko hunda isaa like copy link naa gootanii dhuftan as jalatti kaa barreessa qubee kaa barreessa namoonni viidiyoo ko like isaa copy link isaa hunda na hojjetanii naa xumurtanii dhuftan qubee kaa barreessa thank you dhugaa rabbi akkanatti asin beekan ijoollee qaqqaalii ijoollee gaggaarii simbar tokkoffaadha ka galatooma dhugaa rabbi hundi keessan galatooma warri qubee kaa barreessartan warra naa xumurtanidha amanamummaadhaan barreessa sobdaniin barreessina galatooma hundi keessan galatooma hundi keessan galatoma undi keessan thank you so much dafa namni dhagaye namni 210 kun namni 210 kun ani waan biraasin kadhachaa jiru waan biraasin gaafachaa jiru dhugaa rabbi accountii ko kana profile ko gadi qabaati video 30 wayin qaba video kana hunda sa like copy link naa godha accounting ko active naa fatau profile ko mo gadi qabaati copy link naa godha sabbontu thank you sabbontu kanas qabadhaati la follow ishi godha follow ofii keessaniifis follow godha follow walii deebisa sabbontu thank you anna qubee kaa barreessa warri naa hojjetanii dhuftanii warri viidiyoo ko like copy link naa gootan amanamummaadhaan lakkoofsa qubee kaa barreessa amanamummaadhaan viidiyoo ko
Like koppilink warri gootanii dhuftan qubee kaakaanaa barreessa. Eessa iddoon kun? Magaalaa Ginciti. Magaalaa Ginciti iddoon. Kuma harqaalii jirta garuu. Bakki kun eessa? Bakki kun magaalaa Ginciti. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandii. Oromiyaa keessan jiituu bal'oo. Sanyii mootii Asallaa. Dafa amanamummaadhaan warri viidiyoo koo like koppilink naa gootanii dhuftan qubee kaa barreessa. Hundi keessanuu galatoomaa 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 ijoollee qaqqaalii ijoollee gaggaarii ijoollee qashtii galatoomaa dhugaa rabbi galatoomaa galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan. Profailii koo gadi qabaati koppilink naa godha. Profailii dhuma koo gadi qabaati koppilink naa godha. Maaliifii warningi natti kennee ture ergasi akkaawuntiin koo aktiivii miti. Hin beektu tiiktookiin koo inni duraan moo narratti gubatee ture. Tiiktookiin koo inni duraan narratti gubatee ture. Inni kun isa haaraadha. Inni tokko narratti gubatee ture. Isa kanammoo hundi keessaan like koppilink naa godhaati. Na guddisaa wal guddisnaa. Hundi keessan ummaa jalatti wal qabadhaa. Follow wal godhaa. Follow walii deebisaa. Gincida moo eeyyee gincida. Hundi keessanuu follow walii deebisaa. Follow wal godhaa. Anallee magaalaa keessa magaalaa Ginci magaalaa Qashtii kana namoonni 200 kun dhagaatiif profailii koo gaggabaa like koppilink naa godha. Waliin goonu liiduu maa dubbii wal barbaadnaan ifate koy dubbii wal barbaada miti kunam taap sheer koppilink godha. Kuma armeentiyya si fuuldura daldaltee natti agarsiisi. Dhugaamo eenyu jedhamti? Amsaa thank you hundi keessan galatoomaa dhugaa rabbi ijoollee gaggaarii thank you hundi keessan galatoomaa. Hundi keessan meesti like koppilink sii godheera warri jettan qubee kaakaa barreessa. Dinnichi meeqaan oolee irraa? Dinnichi nagarnu shaanchim. Dafa. Hundi keessan. Galatoomaa ijoollee gaggaarii. Magaalaa keessan egaa immoo magaalaa Ginci, magaalaa seena qabeetti, magaalaa lalistuu, magaalaa Qashtii. Caaltu thank you caaltu kana immoo hundi keessan gadi qabaate follow itti ergadhaa. Follow hundi keessa walitti ergadhaa. Follow walii deebisa. Mana giiftaraatti qofa mana chaalenjii qofatti follow walii gootu sin. Yeroo aggaataame akkanatti namni bakka waan garaagaraa taphaaf waan akkana isinitti agarsiisuufa deemaatii follow walitti ergadhaa. Follow waliif deebisa dhugaa rabbi. Maaliif wal guddisa sabboontu thank you. Wal guddisa wal malee maal qabdu? Mana giiftaraa mana chaalenjii qofatti deemtanii giifti kennitanii follow walii of hin goosisiina. Maaliif asitti kinoonnaa carraa argattan kana biyyaansa mana 180 wayita jala jira. Hundi keessa yoo walitti ergatta wal guddistu. Warri mana follow hin godhanne follow godhadhaa. Caaltu thank you. Galatoomi caaltu kanas gadi qabaati. Shaaloonii kanas gadi qabaati. Follow godhadhaa. Follow itti ergadhaa nadii thank you. Hundi keessan galatoomaa hundi keessan galatoomaa ijoollee gaggaarii. Kumaa suuqii fuuldura qabadhaa bixaa fi jalqabarra jirru san dhaqimee kumaa suuqii fuuldura qabadhaa bixaa fi jirru san dafa taap share koppilink godha. Taap share koppilink godha. Oromiyaa thank you. Galatoomi Oromiyaa. Warra abaaboo darbachaa jira warra giifti kennaa jiran gadi qabaa follow itti ergadhaa. Hundi keessa follow wal godhaa.
Biyaan jalatti nama 200 argamaa jira. Namni 200 kun walitti ergadha, waliif deebisa, wal guddisa, viidiyoo walii like godha, koppilinkii waliif godha, akkaawuntiin keessan aktiivaa ta'u. Ijoolleen Oromoo akkaataa kana wal guddisa bakka. Maadha ijoolleen Oromoo yoo wal guddistan maal rakkoo qabu? Miqqaanyinnatiin hunda keenya biyyoomaan godhu. Yoo waan gaarii yaadne garuu wal jijjiiruu wal guddisuu hin dandeenye. Kanaaf dhaqaa viidiyoo koo warri naaf hin hojjetin viidiyoo 30 wayin qaba baay'een qabu. Dhaqaa tak naa godha kotta like koppilinkii naa godhaati. Profailii koos gadi qaba koppilinkii naa godha hundi keessan dhugaa rabbii. Warri immoo naa hojjettanii dhuftan kaakaa barreessaa jalatti caaltuu galatoomi dhugaa rabbii abbabachi galatooma. Hundi keessan galatooma. Ijoollee qaqqaalii ijoollee gaggaarii galatooma dhugaa rabbii. Wallodha. Giincidha giinci. Finfinnee irraa kiiloomeetira 75 Amburraa kiiloomeetira 35 gidduu isaanitti kan argamtu giincini. Giinci magaalaa seenaa qabeetti magaalaa keessa magaalaa bayeetti magaalaa bareeddudha kun. Kanaaf taap koppilinkii sheer naa godha. Taaptaabii 71 irra jirra, koppilinkii 600 irra jirra. Simbar hin danda'amne dhugaa rabbi. Tabaarak wandimmi. Atillee tabaarak. Dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi deemaa. Namni naaf hin hojjetin viidiyoo koo gadi qabaatti like koppilinkii naa godhaa koottaa. Warra hojjettanii dhuftan immoo as jalatti lakkoofsa qubeekkaa barreessa. Waliifis godhaa fooloo. Eeyoot galatoomi gaaliin.